dhaggeeffadhu. Sabboontu. Sabboontu. Nan dhagahaan jiraan. Wangeela beeyta. Wangeela hin beeyta. Nan beeka nan dubbisaa nan beeka. Hin dubbisa. Barattee wangeela dubbisuun barattee. Baradheedha. Galanni waaqayyo faa ta'u Kootu barattu waa si gaafadhayyee. Okkee barattee mee? Na gaafadhu. Waaqni waaqa hin qabaa? Nuti koo manfas quddusiidhaan dhalatee jenne malee koo waa inni wala manfas quddusii wala marre quddusii ilma quddusii jenne. Kana ina manni manfas quddusiidhaan quddusan malee ta'uusi sinu nama waan himi. Sukkara si gaafadhe soo giddanaan hin jedhin waan si gaafadhe deebise obboleettii sabboontu. Afaan Oromoo si galaa miti. Wayin baa maran afaan Oromoo marana soo inuma Oromoo haasa'u jira. An barbaadde naasa'i. Okay afaan Oromoo tanaasa kan itti dhaladhe dhagee. Waaqni waaqa akka isaa hin qabaa. Waaqni waaqaaf hin sagadaa. Yaa obboleessa ko si galuu baatu si yaaddu si yaaddu. Miiraaf deemta wangeela hin beeku. Okay nagee jiraadhu si wajjin naasa. Bye. Nan beeka waan hundaafuu kunaas nagaa itti bula. Rabbise yaa godhu. Ofiyyuu hin beektu wanti gaafatame hin deebistuuti. Akkamitti achi haasaa waan ta'eef. Maraataan fadhu kootta fayyaa qabu tasammuun dalaydu. Tasammuun dalaydu gibu kafeetan kootta. Kafeetan kasam ente kaysan kala wangeela barsu fida. Maali? Hafuura qulqulluullee fida. Saada. Obboleettii tokko. Halo. Akkam jirtu? Nagaa galata waaqayyo. Nagaa galata waaqayyo akkam jirtu? Baga jiraatti. Akka boontuutti nutti dhoowwin gaatis nagaan waliin yoo nagaan nurra qaraate nagaumaan adda deemna tole. Atis Oromoo anis Oromoo afaan kiyya dhageecha afaan kee nagaa. Shakkiin qaba. Aywa nuti maal walirraa qaba amantaa osoo hin taane nuti kan walirraa qabnu Oromummaa. Sanumaa walii gallee barsan. Oromummaa fi Oromiyaa walirratti qabna nuti. Akkasi. Innaa isin garuu ustaaza miti? Ustaaza alhamdulillah. Ishoo anis fudhadheen jira ustaazummaa keessa. Laakini ani gaafii tokko isinirraa qaba. Deemee salaatii dhufashii salaata darbaana. Ayye salaati. Gaafii isinirraa qaba ustaaz. Baga nagaan bultan. Ayye. Gaafin isinirraa qabu immoo ani waa'ee unkaan amantaa keessan kana dhiisiti ani amantaa keessanis nan kabaja akkuma amantaa kiyya jaalladhu amantaa keessan isinii kabaja. Akkas anis. Kanaafuu mee fakkeenya tokko ofiisinii amantaa islaamaa keessatti amantaa ilma namaa arrabsaa kan jedhe quraana fuula kamirratti mee isin ustaaza. Injiru. Injiru miti ani garuu yoo ofii kiyyaa kuyyuu ortodoksii ta'ee yaani waa'ee amantaa kiyyaa keessa gadi bu'een beeku gaaraan baradha fedha waaqayyoo irraan kan ka'e jechuudha. Mee isin amantaa islaamaa keessatti quraanni keessan rabbii biraa gadi bu'e jettan kuni bakka amantaa ilma namaa itti arrabsaa jedhanii jira ustaaz. Injiruun siin jedhe eenyu amantii arrabsa. Ashoo ammallee gaafii tokko sinirraa qaba. Maan jarjani suuta kam daa'am suuta hin lallabin. Suuta jedhama maadaan si biran jirtu suuta haasaa. Ani qabaatan dafee wanti sin gaafatan. Dala inceen ka ani sittiin hima injiruun siin jedhe gaafii injiruun na gaafa. Ammas immoo tokkoon sin gaafadha. Ijoolleen ortodoksii irraa isaa ta'u beenta irraa isaa ta'u waaqeffataa irraa isaa ta'u gara islaamaa yommuu dhufanii amantaan islaamaa arraba barsiisamuu quraana barsiisame. Hin barsiisu. Hin barsiisu miti. Mee miidiyaa kanarratti maal akka deematii jiran hin argaa jettan ijoolleen keenya quraana kunnaa. Keessan kan dhufanii kaleessa ortodoksii keessaa gara islaaminaa kaleessa dhufan kuni kana balleessina kan jedhu kuni abbootiin amantii ortodoksiitti soo ta'e irraa dubbachuu qaban. Abbootiin amantiin islaamatis ustaazonni isinis mataa keessanii gahee mataa keessanii akka oromummaa walirraa qabnu sanitti amantaa keenya osoo walii qabanye gaariidhaan jedhan akka kiyyaati. Abbaan barbaade mukatti yaaman. Abbaan barbaade dhakaatti yaaman. Eenyumtu attis gaafa ati deemtu namni jiru bar amantii jechuun gaafa ati addunyaa kanarraa deemtu hojii ati hojjetatte haadhi keessirraa qooddachuu hin dandeessu kana barii taa'e maala sii kabaja akkan kiyya kii kabaju san akkan amantaa kiyya kabajatti amantaa kee sii kabaja Oromoon immoo Oromummaa walitti qaba malee amantaa waliin hin qabnu ijoolleen keessan waan tokko badaa yommuu dalaganiiti osoo akka kiyyaatti ana akka dubartii takkaatitti warreen waa'ee quraana barsiistan kun warra kaleessa dhufanii sinitti makaman kana amantiin keenya kanan barsiisu. Amantiin keenya kuni. Amantiin teessan nama amantiin teessan nama arrabsiti.
amantiin keenya nama arrabsin jedhu. Kuno aziraata. Okay, dhaggeeffadhu siifin Oscar. Sammuu dadhabkaan akkasuma sanis hayya sanuma kun okay saroota ittila dhugus saree. Dhaggeeffadhu nama arrabsa. Suuta. Kuno arrabni ganda hunda hin jira maatiin tokko saroota sareen aan jette iyyee sareedhaan. Ka saree singeetu mataa isaati sareedha malee saree taatetta. Akkas kan nama arrabsu akkasuma fixi bira kuti hunda amantii walitti naqin. Maaliif ortodoksii mukatti amanaa jettareeti ustaaza xayyib. Yoom sin jedhe yoom hin jedhe yoom. Ani dhugaas sin jira miti ani jee. Dhaabbadhu hin jedhe mucaa ammaatis kam daam haasoite deeqaan bakka meeqa haasofte dhaabbadhu ka yoom hin jedhe. Ati afaan keetiin guyyaarraa uummata barsiista moo uummata arraba barsiistaati mataa keetiin. Hey na dhaggeeffadhu amma gaa siiriyasin siyaasa yoom feene ba'uu dandeessa. Ol godhu ol ba'e hin eega viidiyoon seente. Akini yoom muka gabbaraasatti jedhe eessa jedhe. Dhaggeeffadhu viidiyoo bakka ragaa naaf fidi. Akka sagaleen eenyu seeni siin jedhe dubartiin teessan wangeela labsu wangeerraa dubbachuu dhoorgaadha isaa fiddeeti. Ragaan see kan nafeete. Qorintoos isa duraa 14:34 dubbise. Maal godhu jirta amma duba? Maal godhu jirta? Dhaggeeffadhu ammas siin gaafadha. Dhaggeeffadhu siin gaafadha. Maal basa dubartiin Oromoo ton? Maal rakkinni? Nageen bahi. Asii hojii waa takka nama jechuun nama tasgabbaa wajjin haasa'u. Akka obboleetti yaasa kabajaa. Si hojii naasawu. Fixattee dhaggeeffadhu akka namaatti of kabaji dhaggeeffadhu obboleetti. Nagaan jiraadhu isinis akkuma amantii keenya irraa otoo gadi buutanii guddisnaan jira. Amantii ta'eetirraa yoo beekte gaaffiin si gaafadha silaa jechuun yoo wangeela beekte siin gaafadha. Talbaa maal jettanii carraa akkanneef waa takkan gaafattu deebiseef amantii nama hin arrabsitu kunoo asii kiristaanii nama arrabsa kan ani nama arrabsuufiin bakka bu'a akka arrabse bakka ta'e cubbuu kiyyan seenu. Qonxar nuti fidina koottaa dhiirti teessan koottaa. Dhalaa teessan hin dandeenye. Gaaffii akka namaatti gaaffii gaafachuudha malee inni namatti yanii wanti kun wanti dibbaa tokko qabu. Wangeela afaan Kiswahiliitiin jira, wangeela Amaariffaa jira, wangeela Ingiliffaa jira, wangeela Kiswahilii jira, wangeela Soomaaleetii jira, wangeela Oromootii jira, ka Arabiffaan na bira jira. Hundisiitu waliin galu wangeelli. Hundisii. Eeshaadha. Yoo dhuftanii iyyuu yoo dhuftanii miira keessa agartanii waan qaal jira kaan sagalee jira kaan qaal jira kaan sagalee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhufe gaafa bulchaan magaalaa Nuunfaa ture amma gara Jimmaa godaane. Taayee bakka taayee fudhatee baramma. Jirtu? Wayyaadha. Ati waan ati nagoote barra shaneenuu nan goone shaneenuu jettanii miti. Atimo. Ahora tu jangan. Animo maling gode. Animo maling gode. Si malee jira kan biyya gartee badhaatu naannoo olkute nan dagate makuma guyyuma tokko yoomna raasofte. Guyyuma tokko du'aa yoomna goote. Buna hin nyaatta. Ooruu keessa deemta. Muuza nyaatta. Maaliin waan godhin qabda abbo badhaadhina sumaas jira bar keessa. Hanqeessa kana fa'i dhufee yeroo baay'ee ilaa hin dhufu. Waan asayinaa waan akkasii isaa. Ijoollee kana fa'i. Har'a qeenni kun hin xaarfame. Warra balkaa bakkee ilaalee. Gaafa biyyaa baatu naannoon sana akkamtu amma xaarsitee nurraa qulqulleessee irra salaatu hin taatimi. Ammaan gara kootti dhiiseera. Siluma gaafas natti dhuftanu sanaayyuu. Ambar sirrain badadhee bara amaaru kalaal zaaree kabbaan gibu kan jetta gaaf tokko. Allah ila amaaru faa kanuma tolchita ati sila bara bakka OBN OMN irra sila amaaru faan dalaguu qaba bara yaa. Yoo akkasiin lafa ho'imne malee nun daawwatanu ijoolleen keenyas kana badanii qeerroon. Har'a kana na dhugaan ittiima tokko nama laal kuma takka sheer godhaa jabar. Akkana jaabar laa. Mataa kana hidhatee biyya ooguu kan taa'ee waa laal masrii sana keessatti. Matii dhiisuu rabbisaadhu. Namni bakka akkasii jedhama. Ani silaa nama akkasii affeere nama dhufaniin se'e. Dhugaadha bakka. Isinuyyuu teessanii ilaaluun keessan ikkoo akkanumatti akka itti dubbadhu ka'e ilaaluun keessanuyyuu sun akkasitti dubbachuu baadhee hin deemtu. Ana malee jira viidiyoo fe'ee buufatee dhaggeeffatu. Daawunloodii godhee namni kun maaluma jedha. Eenyuma arrabsuu deema namtichi kun irra. Waa isaa kanuma isin hin beeytan wallaahi warabba wallaahi wabillaahi hin beeytan jaabar.
Amma dhiisee bar. Alhamdulillah hafte haa inji jiramte biyyiniisi. Wallahi dhiisee. Baga jiraatte maatii moo? Alhamdulillah nagaadha wallahi. Baga jiraattan wallahi kun akkanuma jirra gaa nama jirra abbo. Yaa rabbi Kunoo hiriira nu jiraachise. bokkaa nutti gadhiisee. Roobu jira? Bokkaa kan roobaa jira. Masha Allah yaa rabbi. Walitti haadha bulaftee amargitu boo. Yaa Silaa rabbi samii ustaas tanaaf. gaafachuun barbaade baga dhuftaniyyuu. Amma yeroo baay'ee namni baay'een yeroon miidiyaarra akkana taa'u qaxxitaaya waraabu jechuudha. Ati qoyyoo, ati qoy hin fuutu, ati qoy hin fuutu naan jedhu. Ani kan hin fedhu, haqqii jiraa guutee, waa hundi jiraallee guutee, shamarran sadi fuuchuun barbaada akka shari'aatti jechuudha. Guyyuma tokko. Nono guyyaa tokko miti. Sadi fuuchuun barbaadan jedhe. Jennaan nuti masaanuun barbaadnu, ani immoo tokko fuuchuun fedhu. Hundaayyuu sadi fuuchuun fedha jennaan. Wallaahi isa kana nuti jannata galtuu rabbirraa argattu jazaa jedhee gaafa jedheennaaniin jannati na taa'aafuu kan jedhuun fa'i jiru. Mee kaan irratti maal jettu isin amma? Jannanni taa'aafuu. Tajannata jannata qabdi jedheen. Jannatas jannata qabdi. Addunyaanis addunyaa jedheen ka. Wallaahi kan jedhu shamarran. Lazaaree lanagem jedheen arraa baree adda malee taboruutii miti bar. Laaqan arraa qursii arraati artee yaadda malee tamboru rabbi harka jirti. Isin fuudhaaf heerumta arraati malee taanis furoolleen rabbi qopheesse. Yaani bara kana silaa. Ani immoo haqqii jiraa guutee waa hunda jiraallee guutee fuuchuun fedha. Akka shari'aati. Areeda maatu. Bareeda takka warri immoo nu bulaan jiran. Baatee bar. Dhiirti teenyaa Nu bulaan jiran hundi jedhani. Mansuur lammaffaatii dhufee jedhani. Haqqii guuttee naan hin heerumti bar hin barbaad guyyaan maal inshallah tasfaan guutinati. Indid jechuun wallaahi namni keenya bara kan hin lakkisee beektu gaalfireendiif jaalallee malee. Numa jirti hin heerumtu dhugaa wallaahi arra siin fuudhaa si jaaladhe boru bas ni kaan si godhadhu jetteen hin taqabbaltu. Amata takka jaalladhee feetu. Lubbo. Fiqiri jechuun ni feeti beektaa hin feetu dhugaa. Ilaa kunoo suma maayyuu wallaahi masaanuun fedhuudhaa jiru. Masaanuu siniimu takkaa jira sheekha Nuwaari bilbiltee keettanii argitee yaa jara keenya dhageessaniirtu. Sheekha salaamu alaikum sheekha Nuwaari jetteen. Taayi. Salaamu alaikum sheekha Nuwaari jetteen bara. Ani waan salaataa gaafachuu deemtiin si'a. Gaafiin qabaa gaafachuu danda'ee sheekha jannata keessa masaanuun hin jirti jetteen. Jannaan. Mee intalti tuni isii warra jannataati eenyu jedheen warra azaabaati akkamiin beekti. Masaanuun 72 jira. Akkamtu jannatan seenuu jechuu deemti guyyaa boru. La ilaha illallah. Eka akkam tooteen xaara sadii afuriif wajji miti 70 wayii jira bara. Yoo rabbi nu galche 70 maal hojiin teenya maali tanuma boru. Maal waan bira lafa qotochuu fi buna oomishta. TikTok irraa laayifii jirtu. Waalaikum salaam. Torbaatama fuunaan. ربنا وزوجناهم بحور إنجر جبران برباد سموني ربي سران فلو إبادة مقرنا كوياسان أنا تونيكا تسمبوري أنا تسني ولد دم مرة جرا بربور ما لبوتو كي cuma doain ukar dam ada sim fajri kana buat nunting Ayya bu ya. Amin insyaallah bu. A'udzu billahi dubartiin akka rabbiin shirkii jibbu jibbiti bam ati waan masaanu tana maanu dubbata ya habibi alkani ganam obboro hanan jira mata saya god bas a'udzu billahi minasyaitanir rajim Kenapa nih singgah pada binu rakise ati yo turte si ati afuru yo egumu turte kana te dunya kanarra takka sadi ma afuru godi te argisi sire nutta kana te egateise te ega turte fu Damar tajaajibatan takka illuu raafidu qabda takka jimma raafidu qabda gamanas buutee gamas buutee afuruma godhe shari'a goote kudhabduudhuma kooti haram nyaatan garuma guuttatan jedhani harama miti halaaluma hin jedhe laa beeke akkasi oromoo jedha bar haram waan takka osoo nyaachuu jirtu dhuguu jiru haram sin jedhan numa guutu numa fixxa jedhan oromoon akkasi rabbiin dhaabbadhaa jedhe waan haram sin jedhan irraa dhaabbatan jedhe ati egaa lama sadii ette afurumaan mootummaan nama dhiisaa dhiiroo abiyyiin badhaafne badhaadhinaatu namatti hin dhiisu bar. Ilmoo iyyuu baay'isinaa jedhaa jiru. Qusannaa maatii jedhani akkamime. Akkana Allahu akbar. Chaayinuma nu godhuu deemanii barbooda takka yoo dhalte yoo lama talamaa hin jirtu yoo dhalte yakka amata meeqa jedhamta. Chaayina.
Biyya Chaayinaatti akkasii miti? Akkasii haa. turanii si hayyaman akka dhal deemtee waraqaa saayina gootee firmaa gootee galgala kana dhalchuufiin deemaa jettee akkasii himta. Kanaaf biyyattiin guddatte. Ati afur fuutee afran irraa yoo dhalchite eenyu si dhiba duuba. Moo akkanuma siin kaayyattee laayifii hojii deemtan. Ayyayya mis indee salaamne ayyi akka gartee pirezidaantii maammee wuu jetta. Dhugaadhaa Musaas. Amma namni yeroo hir'atu biyyi guddataa deemti. Namni yeroo baay'atu akkuma shimeen keenya jedhee jechuudha. Namni baay'ee. Hoolaan wanta jecheessaa sanii naqoo hoolaa jedhe sana. Namni shimallis nama arrabsu hin jiru bar. Haxara namtichi kabbaad no. Silaa naatee laayibiin isin fida. Hoolaa qaadaniitti balbalaadha. Hoolaadha jedhe sinu qabeenya sunuma isin kan tujjaartanii xerra maali jedhe sa. Waan arrabaa eddeen nu ga'e bar. Eddeedhaan nu gaate. Bakkumaan nu gaate. Zayitii irraa isumaa haasawaa gaafa biyyi gartee rakkina waan keessa galtee waan isaanii qawwee boollaa baasaa maal godhaa jedhe sa. Rakkinni ittuma fufaayide malee kan ajaa'ibe maa namni barate tokko akkanan jedhu bara. Wallaahi na qofalchiisa. Ani hin beeku bakka waraqaadha. Jecha sana hin deeggaru nyaata akkam jedhe bar nyaataas qosadhaati daakuu harcee teessan kun addunyaan Awurooppaa gurguranna nyaata dhi. Akkana naannoo Oromiyaa abbichuun irra kaa'e akkana godhaa hin hojjettanii moo. Waan ajaa'iba. Rabbi nu haa tolchu bara addaati yaa Rabbi. Aarooniin kana shadaa qabachiisaa mirkaas. Aaroon? Aarooniin kana. Walumaan tokko jedhan Sheekh Amiin biroo bira harkan qamaa bulanii baatii Ramadaana qamaa bulaniiti barcaa yeroo namni qamee beektaa hin mirqaana karoora godhata boru bakka kanaa dheena bakka kana agartee maaree hojii kanaa godha jedha gizee dammaqu hin jiru. Anaa miti sin jedha caatii tokkos na godhe. Halkan qamaa bulaniiti mirqaananii abboo mucaan tokko kiristaana isaan keessa jira waliin qabee mirqaanee ani islaamaa'uun qaba jedhe boorra. Islaama ta'uun qaba jedhe. Kaafiraa bara. Nama ga'ee deemoo. Hin dinne fuudhaniiti aboo nama kanan bulchinuuti bas ifi shaadana qabsiisaa jedheen aboo qabsiisu wallaalanii kara gandaa deemanii ganda sheeka bira geessan sheeka mucaa kanaatu gartee wajjiin kun saahiba keenya godha wajjiin barcaffarraa akkana mirqaanna wajjiin waan shaadaa qabsiisaa innaa mucaaf maal jedheen sheeka nu anaaf isaan illee walumaan nu qabsiisaa jedheen jara.